Harka fuunee akka mul'atan kabajamtoota hordoftoota GMN irraa baga ayyaana Iid al-Fixrii kan waggaa 1446 nagaan keessan jecha Inani Lubee Girmaati. Waajjirri Ministeera Muummee ayyaana Iid al-Fixrii sababeeffachuudhaan ergaa baga geessanii dabarse. Waajjirri Ministeera Muummee ayyaana Iid al-Fixrii waggaa 1446 sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsee jira. Manni maree Federeeshinii ayyaana Iid al-Fixrii irratti waliif yaaduuf dabarsuun barbaachisaadha jedhan. Ayyaana Iid al-Fixriif waliif yaaduu fi gaarummaa walitti agarsiisuun dabarsuun akka barbaachisu manni maree Federeeshinii ibse. Manni maree kun ayyaana Iid al-Fixrii waggaa 1446 sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsee jira. Hawaasni Musliimaa waqtii sooma Ramadaanaa wal deeggaruu fi wal gargaaruun dabarsuu yaadachiise. Ayyaanichi kan nagaa akka ta'us hawwee jira. Ayyaana Iid al-Fixrii Hijiraa waggaa 1446 guyyaa har'aa kabajamee oole. Ayyaanni Iid al-Fixrii akka lakkoofsa Hijiraa 1446 bara 2017 magaalaa Finfinneetti kabajamee kan oole yoo ta'u, ayyaanni baatii kabajamaa sooma hiikaa ayyaanni Iid al-Fixrii akka biyyattiitti kabajamaa kan jiru ta'us guyyaa har'aa bifa addaatiin magaalaa Finfinnee fi naannawaa isheetti sirna sagadaa fi kadhannaatiin raawwatamee jira. Haaluma kanaan barii ganamaatii jalqabee ayyaanni Iid al-Fixrii magaalaa Finfinnee istaadiyeemii guddicha magaalaa Finfinneetti haala ho'aa ta'een raawwatamee kan jiruu fi ayyaanni kun baatii tola ooltummaa fi keerii keessa hojjetan waan ta'eef akkaataa duudhaa amantichaatiin namoota harka qalleeyyii gargaaruuf namoota dhukkubsatan gaafachuu fi deeggaruun kan kabajamu ta'uu hooggantoonni adda dureen amantichaa ergaa dabarsanii jiru. Sirnicha irratti argamee kan jiru riipoortarii keenya Rabbirraa Leenjisoo waan qopheeffate qaba. Daawwannee walitti adeebinu. Galatoom Lubee. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Uummanni musliimaa addunyaa mararra jirtan marti keessan. Iid Mubaarak. Baga ayyaana Ramadaanaa nagaan geessan nagaan geenye. Egaa amma ka argamnu istaadiyeemii magaalaa Finfinneetti. Istaadiyeemii magaalaa Finfinneettis wanti nuti argamneef egaa ayyaanni Iidaa bifa ho'aa ta'een akkamitti kabajamaa jira kan jedhu isiniin gahuudhaaf kan achitti argamne. Ayyaanni Iidaa bara kanaa marsaa 1446 akkaataa duudhaa fi safuu isaa eeggateen haala dansaa ta'een akkaataa qindoomina qabuun gaggeeffamaati kan jiru. Nus kanuma hordofuudhaan achitti argamnee isiniin gahuudhaaf kan jirru. Miirri asii maal fakkaata? Ayyaanni kun bifa akkamiitiin kan inni gaggeeffamaa jiru? Egaa uummata musliimaa biratti ayyaanni Iid al-Fixrii ayyaana guddaa fi ayyaana kabajamaa. Baatiin Ramadaanaa immoo baatii kabajamtu hawwii guddaadhaan uummata musliimaa biratti eegamaa turte. Soomni kun soomameedha. Egaa soomni kun goolabamee immoo Iid al-Fixriin guyyaa har'aa bifa dansaa ta'een kabajamuu jalqabeeti kan jiru. Nus kana hordofne bal'inni isaa maal fakkaata kan jedhu duraa duuba isaa eegne kan isiniin geenyu ta'a. Hanga xumura qophichaatitti waliin tura kan isiniin jedhu iddichatti argamuun gabaasan isin waliin kan turu ani Rabbirraa Leenjisaati. Ogeessi kaameraatii fi teeknishaalli jaallee birraatu nu waliin turtii gooti. Hanga xumura qophichaatitti nu faana bu'a. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أولاد سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مسلمة بقتي لسنجي يعني جرّا سجنو كنا باين جالدا أيه جرّاتشو كينيا جرّينيا كينيا أرومون جرّاتشو نمدندوسا مو إبسو دندسو ده يادا ماليف جيتش جرّا جدو كن وانغودا كتي تينا بايه غاري كنافين كنن جرّا جدو كن أنا ميرو بايه سبب باين جالدو أكمن تاسلامات يرو جرّا نجدو كن جرّيني مكو كنا نامون لسجده يادا أرومون ما مكو كنا قلنا كبجده يادا كناف جناني مكا غاري جيتش غاري فرطن إيجا والله بايه وانا مغمتشي سودا الحمد لله غنمان نفني نجيني كيني إنو إيجاني موتمان نفني صلاة كيني صلاة دين الإسلام كبجة قدران كنو كبجة مي mana kanyatti deebi'aa jirra amma moo kunoo jirraa wajjin haasa'aa jirraa jechuudha kana jechuun maa inni ammam mootummaan kun nageenya keenyaaf diina islaamiif akka hojjetaa jiru waan mul'isudha kana keessatti islaam jechuun salaam jechuudha salaam jechuun immoo nageenya jechuudha nageenya keenya eeguun diina islaamiinis shari'aadhaanis fudhadhu kitaaba quraanaanis fudhadhu annama diini barsiisu miti garuu mootummaa keessan kabajaa ka jedhu jira kana keessatti immoo mootummaa kabajuu jechuun maa inni seera eeguu jechuudha seera eeguu jechuun immoo maa inni nageenya ofii nageenya biyyaa eeguu jechuudha nageenya irratti baay'inaan hojjechuu qabnaa islaama jechuun maqumti keenya iyyuu nageenya gatii ta'eef kan irratti akka gaariitu hojjechuu qabnaa jedhe dhugaa sa'uuf jennaani jirra sansiin jedhe kanaaf maaliif jennaan kanaan dura an lafa kana dhaabbadhee haasa'uu hin danda'u afaanuma oromootiin haasa'uu hin danda'u jirra inni jedhuuf jijjiiramni kun tokko gatii ta'eef rabbiin kanaan nu ga'ee jechuudha kanaan dura isliminnaa gaafa fudhattee jettu asirratti rabshaa guddaa jira jeequmsa guddaa jira waa meeqatu godhama alhamdulillah arma garuu mootummaan gaaffii islaamaa waan inni gaafataa jiru kana deebisaa gatii jiruuf duris immoo islaamni nageenya barbaada nageenyatuun barbaadin afeetuun ta'in mirga isaa kabachiisuudhaaf gaaffii gaafachaa ture gaaffii sana immoo mootummaan keenya nu deebisaa jira jechuudha kana keessatti nummoo kabaja guddaa kenninee fi nageenya irratti hojjennee waliin dabarsuu qabnaa jechuudha waan si dinqisiisu kanaan dura lafa maskiidatti ijaarranu dhabna jennee tu jeequmsa uunaa baane maskiida immoo gaafa ijaarrachuuf kaanu mootummaan hin ijaartanuu nuun jedha amma garuu mootummaan lafa nuu kenne nama nuu ijaaruu dhabnee jechuudha lafa argannee jechuudha yeroo arganne mootummaan keenya yeroo ammaa ilaali al 3-4-5 muummichi ministeeraan keenya ummata muslimaa beeta mangistiitti waamee faxarsiisee dhungatee harka qabee maal jedhe kan sadarkaa guddaadha kun kanaan dura amantaan kamnillee beeta mangistii dhaqee mootummaa wajjin dabarsuu jechuun waan jiru miti kanaaf jennaan jijjiirama dhufe kanarratti akka gaarii akka ija keenyaatti islaamni eeggachuu qaba jijjiirama kanarratti ispeeshaalii uummanni keenya itti qabsaa'uu qaba jijjiiramaa jirraa hojjetaa jirraa guddataa jirraa guddina kana keessatti immoo nageenya biyyattii nageenya mootummaa eeguun saba keenya irraa eegamaa jira egaa wanti guddaan maa inni islaama jechuun seenaa biyyattii keessatti shoora guddaa nama taphate gootummaadhaan islaamni keessa jira oromoon keessa jira biyyattii keessatti jijjiirama keessatti gootota oromoo islaama gurguddaa mootummaan kun akka inni mootummaa ta'ee dhaabbatu amma yeroo ammaallee diinal islaam waan guddaa ispeeshaalii du'aa gochuudhaan jijjiiramni kun jijjiirama kooti jedhee amantaa isaatiin wal qabsiisee nageenya isaa eeguu irratti waan guddaa godhaa jira ammas immoo kana caalaa itti hojjechuu qabna galata waan gammachuu guddaa qabu dhaabbichuun keenya biyya achitti waamee gatii nu faxarsiiseef kana nurraa argeetu kan inni godhe kana jechuun immoo maa inni alama keessatti diinal islaam nageenya akka ta'e diinal islaam guddaa akka ta'e dhugaa sa'uuf jennaan BBC Aljazeeraa illee ofirratti yeroo ramadaana kana keessatti namumti amantaa biraarraa islaminaatti deebi'ee jedhu lakkoofsi isaa baay'ee dabalaa deema jedhanii even niwusii godhanii baasaniiru kana jechuun maa inni diinal islaam guddachaa deemuusaa diinal islaam nageenya ta'uusaa diinal islaam Trump kanaan dura islaamaan ashabbaarii jedha amma kun akkuma tette kana beeta mangistiitti waamee wajjin nyaatee wajjin dhugee jechuun kun kabaja guddaa islaminaa irratti alama keessatti akka alamaatti guddinni keenya gatii mul'ataa jiruuf kan ammoo akka ija keenyaatti eeggachuu qabna nageenyaa wajjin wal qabatee ispeeshaalii musliimni mootummaa kanaa wajjin ta'ee nageenya isaa eeguu qaba akka waliigalaatti wanta naamu mootummaa keenya diinii keenya nageenya isaa eeguun
responsibility guddaan diin al-Islaam warra irra jirtan waan guddaan isin irraa eegamaa jechuudha galatooma. Bakka nagaan geettan isin jira. Inni baranaan kun baay'ee ida bareeda ture. Ida kana soomana kana ibaadaa garaagaraatiin dabarsine salaataan sadaqaa godhuudhaan fira gaafachuudhaan waa'ee garaagaraa dalaguudhaan waa'ee rabbitti ajajee gurguddaa dalaguudhaan dabarsine. Kanaafuu inni baranaa ka isa adda godhu waa'ee nagummaa irratti dabruun isaa waa'ee garagaraan dabarsuun keenya salaataan dabarsuu keenya nagummaan dabarsuu keenya kun waan guddaadha. Akka gaarii gammachuudhaan nu dabarsine barana iida kana. Inni barana wanni adda isa godhu tokkoffaa iida yeroon isaatu uummanni musliimaa tokko ta'ee majlisa tokko jalatti gurmaa'ee eega mootummaan kun dhufee wanni guddaan inni dalage uummata islaamaati. Majlisa kana uummata kana tokko godhuu irratti waa'ee guddaa dalage mootummaan kun uummata islaamaa tokko godhuudhaan uummata islaamaa waa'ee majlisaa jalatti akka inni gurmaa'e godhee achi booda dammoo mootummaan uummata islaamaa kana cunqurfamaa asiin dura ture irraa baasee bakka garaagaraatti akka uummanni islaamaa uummata biraa wajjin illee wal gahee ramadaana kana jaalalaan gammachuudhaan wal gahuudhaan waa'ee nageenya dubbatuudhaan waa'een garaagaraatiin akka inni dabarsu waan godheef barana soomni barana waa'ee isa adda godhu keessaa isa kana jechuudha. Biyya keenyatti akka muummicha ministeeraatti uummata islaamaa kana walitti qabanii biiroo isaanitti waamanii uummata miskiinaa waamanii afattarsiisuun isaa kun waa'ee mootummaan waa'ee uummanni islaamaa asiin dura biyya kana keessatti dabarse keessaa waa'ee isa adda godhu tokko wanni akkanaa hin turre uummanni islaamaa hurriyaa akkanaa wa'iin dagmoo bilisa akkanaa kan hin qabu ture uummanni islaamaa kan muummichi ministeera Abiy waan godhan keessaa tokkoffaan mootummaa biyya kanaa kana keessaa uummata islaamaaf uummanni islaamaa isarraa wanni isaanirraa argate waan guddaadha. Kan ammoo wanni biyya alaa keessatti dammoo biyya Ameerikaa taate biyya biraallee taate uummanni islaamaa wanni inni beekamuun nagummaan beekama guddummaan beekama nama biraa kabajuun beekama wanni Nabii Muhammad alayhi salaatu wassalaam barsiisan illee kanuma islaamummaan wanni inni dagaagee akkanatti guddateef nagaumaan biyya arabaa irraa dhufanii as qubatanii biyyi kun dammoo biyya nagaa ta'uun as qubatanii asirraa ka'ee dammoo biyya alamaa ga'uun isaa of duratti dammoo kana ol akka deemuu fi waa'ee nageenya illee akka barsiisutti inshaallah iyyaalla kan baay'ee nama gammachiisu inni barana waan isa adda godhu keessaa isa kana. Muummichi ministeeraa egaa aangoo kanarratti bahan booda biyyi kun biyya nagaa ta'ee jira. Battalii dammoo akka uummata islaamaatti asiin dura isteediyeemii keessatti rabshaa garaagaraatu ture wal abuu garaagaraatu ture. Kanaammoo biyya mara keessatti biyyatti keessattuu biyya Itoophiyaa kana keessatti inni amma akka islaamaatti bakka nagayni irraa mul'atu ta'ee jira amma. Misaalee nagayaa ilaalchisuu barbaadde uummanni hagana miliyeenaan tilmaamu kun bakka tokkotti wal gahee waa'ee nagaa dubbatee takbiira ofii godhee rabbiin ol kaasee addaan bayuun isaa kun waan guddaadha. Kanaafuu waan inni mul'isu nageenyi biyya kana keessatti jiraachuun isaa uummanni islaamaa uummata nagaa ta'uun isaa kana mul'isa jechuudha. Baga ayyaana Iid al-Fixrii kan bara 1446 isin ga'e Eid Mubaarak. Dhugaa dubbachuu fi ji'a Ramadaanaas ta'e ji'a Ramadaana booda kan dhufu Iid al-Fixriin haala hedduu abdiidhaan eegama nama hedduutu hawwiidhaan eega yoom ta'a kan jedhamu jira shi'aara garaagaraatu jira guyyaan isaa illee hin beekamu haga dhiyutti kaleessa hin beeknu turre nuti har'a ta'a magriiba irratti barree na wanta baqa hedduu namatti toludha. Ji'a Ramadaana jechuun ji'a soomanaati. Soomanii jechuun immoo waan hedduu irraa soomanna nyaata dhugaatii qofa osoo hin taane waan akka hamii waan akka sobaa wantoota baad habit wanti jedhaman wantoota hamaa ta'an hundarraa of eeguudhaan nyaata dhugaatiin irraallee garaa keenya qusachuudhaan ollaa gargaaruudhaan oliin faxaruun oliin soomuun haala gaariin akka dabarsantu ergaa qaba jechuudha rasuulli keenya haala gaariin akka dabarsinu rabbiin nyaata dhugaatii dhiisu keerraa haajaa hin qabu jedhan yoo haala hamaan dhiiftu ta'e sanaafuu haala gaariin dabarsinii jira jedhee yaada inshaallah rabbiin irraa qeebalu. Tokko ajaja rabbiiti ummati nu dura turellee nu dura jechuun ummata Nabii Muhammad dura turellee soomanatti ajajamanii jiru nuti illee ajajamnee jirra akka sodaa rabbii argannuuf jedhamu waan biraa osoo hin taane sodaa rabbii akka argannuuf namni ji'a tokko of eegee nyaata dhugaatii irraa waan hamaa irraa of eegee jiraate isa booda illee itti fufuun wanta isaaf qallalidha.
Kanaafuu akka itti fufnu abdiin qaba inshaallah dhaamsi koossanuma lammaffaan akka ramadaanni keenya rabbi nurraa qeebalirree milikitaa agarsiisan keessaa tokko itti fufuu keenyadha waan gaarii sana hojii gaarii ramadaanni keessa hojjechaa turre ramadaana boodallee haala gaariin itti fufuun keenya nagaa keenya eegsisnee wal kabajnee amantaadhaan sabaan utuu waliin qoodin haala gaarii wal bira dhaabannee akka dabarsinu biyya keenya akka eegnu ergaa koo dabarsa kanumaan. Dhugaa dubbachuuf sa'aatii afxirii ka jedhamtu sa'aatiin sun amantaa musliimaa qofa biratti osoo hin taane olloota keenya amantaa kabiraa hordofanii birattillee haala gaariin ta'een haala hawwisaa ta'een eegama. Seermonii sana nama hedduun ni jaallata waliin nyaachuun waliin dhuguun aadaa keenyatu yoo ta'e bara kana immoo dhiyoo kana waggoota darban wanta adda ta'e tokko baramaa jira. Dhaabbattoonni hedduun dhaabbattoonni gurguddaan namoota waamuu faxarsiisuu rakkattoota ni gargaaru haala kanaan dura hin beekamneen haala gaarii ta'een kan kanaan dura haala caalu jechuudha. Dhaabbattoonni tola ooltummaa garaagaraallee warra harka qalleeyyii ijoollee abbaan irraa darban ijoollee uummata rakkina keessa jiran dhukkuba keessa warra jiran gargaaru jechuudha. Kun yeroo hunda waan itti fufuu qabudha. Dhugaa rabbii an baranaa hedduun gammadee dingata nutti dhufe ramadaanni ittiin qophoofne ture namoonni hedduun akka dubbachaa turanitti ta'ullee haala gaariin akka dabarsine hawwiin qaba namoota hedduu bira waan sana information isaa jira sababa ta'eef namoota hedduu gargaarame kan yeroo hunda nama isa faxarsiisu argatee faxaree jira kan wanta yeroo dheeraaf isa gargaaru argatee darbee jira amma immoo Iidal Fixrii irratti immoo Zakaatal Fixrii kan jedhamu jira namni soome kamillee rakkatootaaf namoota harka qalleeyyii ta'aniif wanta kennuu qabutu jira daakurraa waan nyaatamurraa wanta barame aadaa biyya kanaa keessatti fakkeenyaaf xaafii ta'uu danda'a ruuza ta'uu danda'a waan sanarraa akka dirqama uummata musliimaa ta'ee jira sababa ta'eef sanarraallee osoo hin dagatiin ummanni keenya akka baasita abdiin qaba waan ta'eef baay'ee namatti tola waggaa waggaa rabbi nutti deddeebisu. Ayyaanni Iidal Fixrii magaalota garaagaraatti kabajamee oole. Ayyaanni Iidal Fixrii magaalaa Shaashamannetti kabajamee ooledha. Hordoftoonni amantichaa akkuma yeroo ji'a Ramadaanaa aadaa waliif yaaduu fi wal gargaaruu itti fufsiisuu akka qaban dhaamee jira. Dabalataanis ayyaanni kun magaalaa Ambootti kabajamee kan oole yoo ta'u ayyaanichi karaa duudhaa amantichaa eegeen kabajamuun ragaan kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Amboo irraa argame ni mul'isa. Itti dabaluudhaan ayyaanni kun ayyaanni Iidal Fixrii waggaa 1446 magaalaa Jijjigaatti kan kabajame yoo ta'u sirna kabaja ayyaanichaatti pirezidaantii naannoo Somaalee obbo Mustafaa Muhammad dabalatee hooggantoonni olaanoo biroon argamanii jiru. Itti dabaluun ammoo ayyaanni kun magaalaa Naqqamteetti kabajame kan oole yoo ta'u ayyaanni kunis sirnoota garaagaraatiin kabajamee ooleera. Kan hordofaa turtan GMN irraa oduun qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Yeroo gaariin waliin qabaattaniif ulfaadhaa jechaa GMN irraa qophiilee afaan waliin turtii gaarii qabaadhaa.